kabaja waanjaa Arsenaaliiti jecha irratti sirbaa turanii juma hajjii kana keessa dargaggeessi kan kee dargaggeessi kiyya mucattiin tante mucaan kiyya almafaallaa shari'aa islaamaa magaalaa islaamummaan beekamtu magaalaa aqiidaa islaamaatiin beekamtu magaalaa a'immaa islaamaatiin beekamtu hayyoota islaamaatiin beekamtu keessatti addababaayii irratti korma baasanii waan kabaja waanjaa Arsenaaliitiif jecha irratti sirbaa turanii qalanii dhalootaafis kallattii kaayanii jiran. Kana keessatti yoo waanjaa guddisuudhaaf kan qalamu taate warri waan san qale shari'aa islaamaa keessaa ba'ee kafaree jira. Waa takka shakkiin kan jiru waanjaa guddisuu yoo taate kabaja waanjaatiif yoo qalame qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin. Kadhiin dhangala'uu rabbii tokkicha qofa. Waanjaa gabbaruu jecha waanjaa guddisuu jecha kun godhame taanaan warri kana godhe warri kana keessatti hirmaate rabbii isaatitti garagalee booyuun dirqamata. Biyyi tun biyya beektuun isii keessatti waan mataa irra kaaniif dhabdee aaddu. Biyya jaarsi dadhabaan keessatti ayyaana kanaaf lukkuu takka bitatuu hin dandeenye, buuphaa lukkuu bitatuu hin dandeenye. Biyya isii keessatti miskiinummaa irraa irdaataa gaafattu. Waa takka shakkiin hin jiru Oromiyaan laaliin irdaataa gaafattu. Biyya miskiina tana yeroo ollaa keenya yaadannee miskiina yaadannee hiyyeessa yaadannee gargaaruu qabnutti horii israafaa guurree waancaa kilabii dhalatuu kennan beenne hiyyeessi surree jalaa paantii hin qabne kamiilarraa shabaxii hin qabne kayakkeettaa hin qabne ka haadha abbaan isaatuu kootii hin qabne waan iidaan salaatu dhufee hin qabne horii walitti guuranii maqaa waancaatiin magaalaa kana keessatti warri sirbaa turtan warra galma hin qabne warra mudhata hin qabne warra ufin laalle miila kee gaddeebitee laalle koomenteetu dhodhootee kiyyoon dhaabatti. Abbaa haati keetuu daalachatu as keessa taa'a. Ka yakkeettaan jijjiiranne, ka mudawwaran jijjiiranne, ka kootiin jijjiiranne, ka mana isaa keessan lukkuu takka qalatuu hin dandeenye, buuphaa lukkuu takka affeelatuu hin dandeenyetu as keessa taa'a. Shayxaanni waan nama hin goone hin qabu. Hiyyeessa arguu dadhabde, yatiima arguu dadhabde, miskiina arguu dadhabde.